TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV jireenyaa har'a gammachuu guddaa isaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa isa yeroo dheeraadhaaf eegaa turre irratti kadhachaa irratti qophaa'aa turre guyyaa nuyi itti jalqabnu guyyaa har'aa waan ta'eef Waaqayyo nagaatti hunduma keenya eegee guyyaa har'aatiin waan nu geef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isinis erga gaafa kana dhageessanii akkasin eegaa irratti kadhachaa jirtanii abdiin godha Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Egaa TV jireenyaatiin akkuma isin beeksisaa turre TV'n jireenyaa kaayyoo gurguddaa sadii isinii qabateetu dhiyaata. Innis immoo akka sagaleen Waaqayyoodhaa Efesoon boqonnaa 4:12 kaasee dubbatutti sababiin kennaan waldaa kiristiyaanaatiif kennameef inni tokkoffaan qulqulloota yookaan kiristiyaanota hojii Waaqayyootti isaan barbaaduudhaaf qopheessuudha. Inni lammaffaan immoo dhandha Kiristoosiin ijaaruudhaaf jechuudha, waldaa kiristiyaanaa ijaaruudhaaf. Inni sadaffaaniif inni dhumaa immoo hamma qixxee Kiristoositti akka nuyi guddannuuf. Egaan TV'n jireenyaa isa kana hojjechuudhaafitu gara keessan dhufe isinis kadhata keessaniin akka nu wajjin dhaabattan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gaafanna. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Har'a dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjiniin dhageenya. Mata duree gara fuulduraatti hiixachuu jedhu irratti walii wajjin dhageenya. Hundumti keessan mee afaan keessan keessaa baasaatii gara fuulduraatti hiixachuu jedha. Gara fuulduraatti hiixachuu akka nuyi hiixannu barbaada Waaqayyo jireenya amma irra jirrurraa gara jireenya sattaanutti yookaan immoo gara sadarkaa itti aanutti akka nuyi hiixannu barbaada. Jireenyi kiristinnaa jireenya guddina qabuudha. Waaqayyoon beekuuttis guddachaa sagaleen Waaqayyoodhaa guddadhaa akkuma jedhu nuyis iddoo amma irra jirrurraa gara sadarkaatti aanutti akka nuyi darbinutu barbaada Waaqayyo. Kanaaf kutaa dubbii Waaqayyoo keessaa ergan dubbisee booddee kadhata gabaabaa isaa goonee gara dubbii har'aa wajjin hin nanna. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 12-14 isa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Kanas argadhee waan hin guuttadheef miti, garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'uyyuu malee waan tokko nan godha, wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'aniis argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos itti ol nu waameedha jedheetu dubbata. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Kadhata gabaabaa isaa goona. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu waa'ee galgala kanaatiif maqaa gooftaa Yesuusiin galanniif ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratanuun ta'u nagaan ijoollee keetiis hin baay'ata jedhamee caafamee akkuma jiru maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana nu barsiisuudhaan nagaa keenya waan baay'iftuuf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo qajeelchee dubbii kee dubbachuudhaaf maqaa gooftaa Yesuusiin barsiisuudhaaf kan ergame Hafuurri Qulqulluun yeroo kana guutummaa jireenya koo hadhuunfatu. Dhowwaa tokko malee saba kee barsiisi. Sabi kees iddoo jirutti dubbii kee dhageettiin jiraachuudhaaf qalbii saba kee banii maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin ameen. Phaawulos ergaa isaa yeroo barreessu warra Filiphisiiyuusiif gooftaadhaaf jedhee gooftaa buufachuudhaaf jedhee wanta biyyi lafaa bu'aatti lakkaa'u baay'ee isaa akka dhiise yookaan immoo akka waan bu'aa hin qabneetti akka lakkaa'etu boqonnaa 3 irratti dubbata gara gararraa isaatiitti. Wangeelaaf jedhee waan dhiise namoonni kun bu'aa nuu qaba jedhanii waan isaan mararsiifatan waan namoonni ittiin of jajan waan namoonni lakkaawwatan inni garuu hin lakkaawwadhu bu'aa naan qabani gatii naan qabani jedhee akka inni dhiise Kiristoosiin immoo isa bu'aa isa godhate inni immoo bu'aa godhachuudhaaf akka duukaa bu'eetu dubbata. Kiristoos kanaaf jedhee gatii gurguddaa baase erga dubbatee booddeetu kan immoo akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaawwaniidha.
namni waan harkasaa keessa namni waan tokko waan barbaadu tokko waan fiiguuf tokko waan eegaa ture tokko harkasaa keessa yeroo galfatu fiigicha miti kan itti dhaga'amu gammachuu yookaan boqonnaatu itti dhaga'ama aara galfannaatu itti dhaga'ama waan harka keessa galfateefitu gammadu waan harka keessa galfate sanatti bashannanuutu itti dhaga'ama waan harka keessa galfate sanaan boonuutu itti dhaga'ama ammoo harka keessa galfadheera jedhu ammoo harka keessa galfadheera Phaawulos garuu akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaawwanidha akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u yoo dhumanii waan bu'aanaa qabu Kiristoos kanaaf jedhee akka waan bu'aanaa qabneetti yoo dhiisellee wangeela kanaaf jedhee gatii gurguddaa baay'ee yoo baasellee akka nama harka keessa galfateetti of hin lakkaawwanii harka keessa galfachuudhaaf duukaa fiiguutan jira fiigicha keessa jiraan jedheetu dubbata fiigicha keessa jiraan kanaaf saba waaqayyoodha nuyis akka nuyi duukaa fiinnu barbaada har'a waaqayyo waan itti nu waame sana waamicha guddaatti waamamnee jirra waamicha keessa gallee jirra dorgommee nu itti waamne dorgommee guddaadhaaf isa bira ga'uudhaaf harka keenya keessa galfachuudhaaf akka nuyi duukaa fiinnutu sagaleen waaqayyo kutaa kanatti nu barsiisa Phaawulos waa'ee dorgommee fiigichaa kana cimseetu barsiisa warra Qorontositti sinima boqonnaa sagal lakkoofsa 24 kaaftanii yoo laaltanii isa jalqabaa Qorontos isa jalqabaa sagal 24 kaaftanii yoo laaltanii waa'ee dorgommee fiigichaatiin qabeetu warra Qorontosiin barsiisa iddoo kanattis ofii isaatii fiigicha keessa akka jirutu dubbata waa qabuudhaaf fiigaa akka jirutu dubbata nuyi hundumti keenya waa'ee dorgommee fiigichaa akka ta'utti beenna sababiinsa biyya lafaarraa kan nuyi ittiin beekamnu waan gaarii keessaa inni tokkoffaaf inni jalqabaa waa'ee fiigichaatiin beekamna nuyi namoota fiiganii baay'ee qabna rikoordii biyya lafaa fiigichaan qabanii kan jiran waan qabnuuf warra fiigan baay'ee waan qabnuuf waa'een fiigichaa akka ta'utti nu gala Phaawulos gaanii duukaa fiiguutan jira jedheetu dubbata duukaa fiiguutan jira malee harka keessan galfanneeni kanaafi wantan godhe inni tokkoffaani isa na dudduubatti hafee maalan godhadhe nan dhiisaa waan dudduubaa dhiisu qabxiin keenya inni guddaan isa fuula keenya dura jiru harka keessa galfachuudhaaf isa dudduuba keenyatti hafe dhiisu dudduuba keenyatti maaltu hafe yoo jenne dudduuba keenyatti kan hafe dogoggorri keenya baay'een jira dudduuba keenyatti kan hafe immoo wanti nu hojjenne wanti gaariin baay'een jira wanti nuyi dubbannee ittiin waaqayyoon galateeffannu wanti nuyi dubbannee ittiin jajjabaannu wanti nuyi dubbannee ittiin namoota jajjabeessinu wanti nuyi akkana hojjedheera jennee ittiin dhaadannu wanti baay'een jiraachuu danda'a fiixaan ba'umsi baay'een dudduuba keenya jiraachuu danda'a dogoggorri baay'eenis immoo dudduuba keenya jiraachuu danda'a Phaawulos ergamaanii dogoggora koo kaleessaas hin laalu isa dudduuba kooti nan dhiisa fiixaan ba'umsa koo kaleessaa hin laalu fiixaan ba'umsa koo kaleessaas nan dhiisa amma fiixaan ba'umsa kaleessaa inni caalu waan guddaatu fuula koo dura jira jedheetu dubbata Phaawulos yeroo kana dubbatu wangeela lallabee waldoota baay'ee dhaabeera Phaawulos ergaa baay'ee barreesseera kakuu haaraadhaaf macaafa ta'uudhaaf isa jirani xalayoota baay'ee barreesseera Phaawulos isa kana hundumaayyuu wangeelaaf jedhee gatiin baase hundumaayyuu nan dhiisa dudduuba kootti hafaniiru inni kaleessa keessatti san hojjedheedha inni dheengadda keessatti san hojjedheedha inni qabee akkana nan bifnetti fiixaan ba'umsa koos nan dhiisa akkasumas immoo dogoggora koos nan dhiisa har'a dudduuba keenyatti maal dhiifna laata nuyi maal dhiifnee deemuu dadhabne warri kaan immoo qanansiisaan yeroo fiigicha fiigu isa kaleessa dheengaddaa mo'e yaadataa yoo fiige har'a mo'uu hin danda'u ta'a mo'a Muusaa kaleessaas yaadaa fiiga yoo ta'e har'a hin mo'u ta'a har'a mo'icha argachuudhaaf isa kaleessa mo'ee sin irraanfata isa mo'ame sin irraanfata akka nama takkaan fiigee hin beekneetti har'a fiigee mo'uu duwwaa kaayeffateetu fiiga yoo akkas ta'e mo'icha guddaa argatadheen yaada isa isaa wajjiniin fiigu inni kun kaleessa na mo'eera jedheetu yaadaa fiiga yoo ta'e isa har'aa irratti rakkinatti fida inni kun immoo dadhabaadha kaleessa wajjiniin fiigee mo'eera jecha adeemas yoo ta'e fiigicha isaa har'aatti rakkinatti fida kanaafiyyuu isa kaleessa mo'es namicha isa kaleessa mo'ee biratti tuullaanin namicha isa kaleessa mootii mo'amessa tuullaalinitu fiigicha isaa duwwaa kaayyeffate fuula isaa dura ilaaleetu fiiga har'a mo'uudhaaf mo'ee gaafa galummoo anoo mo'eera addunyaa mo'uu koo mirkaneessiteetti namni akka kootiin jiru biyya lafaa irratti beekameeraan jedhee galee hin ciisu borumtaasaa gaafa galu
galeetu akka nama takkaa fiigee hin beekneetti namicha isa leenjisu irratti gad of deebi'eetu leenjii jalqaba akka nama fiigicha hin beekneetti of leenjisa ammas isattaan immoo mo'uudhaaf isattaanutti ammas tokkoffaa ba'uudhaaf deebi'eetu maal godha jireenya isaa kenneetu leenjii sana jala of galcheetu leenjifama. Kanaaf saba Waaqayyoodha nuyi isa dudduuba keenyaa dhiifne gara fuulduraatti hiixachuu danda'utu nurra jiraata. Namni Waaqayyoo Dr. Myers Munuru namni jedhamu akka jedhe macaafa isaa irratti diinni ijoollee Waaqayyoodha inni guddaan fiixaan ba'umsa isaanii kaleessaati jedhe. Fiixaan ba'umsa isaanii kaleessaa utuu dubbatanii isaan utuu dhaadatanii har'a wanti hojjechuun isaan irra jiraatu wanti baay'een isaan hafa jedhe. Har'a akka nuyi hin hojjenneef maaltu nu qabee jira laatanuun? Har'a akka nuyi hin dabarreef, har'a akka nuyi hin ceeneef, yaada Waaqayyoo isa haaraa keessa akka nuyi hin galleef, boqonnaa haaraa akka nuyi hin jalqabneef, ulfina haaraa Waaqayyo nutti fidaa jiru sana bira akka nuyi hin geenyeef, isa Waaqayyo nutti hiixachaa jiru inni akka hin fudhanneef maaltu nu qabee jira saba Waaqayyoodha? Maaltu nu qabee jira? Kanaaf isa dudduubaa dhiisuun qabxii isaa jalqabaati. Inni lammaffaan isa harka keenya keessa jiru immoo gadhiisuutu nurra jiraata isa fuuldura keenya qabuudhaaf. Namooti yeroo baay'ee isa kanatti rakkatu. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti yoo laaltanii Saamsoon namni jedhamu namni Waaqayyoodha. Filisxeemonni yeroo isaan kurfaa'anii baay'atanii itti dhufanii hafuurri Waaqayyoodha irratti gadi bu'eetu mangaagaa harree duutee tokkotu argate. O'aadha jedha sagaleen Waaqayyoodha harreen sun dhiyoo duute jechuudha. Lafee sana fuudheetu loltoota warra Filisxeem 1,000 kartii rukuteetu dubbiin Waaqayyoodha dubbata. Rukuteetu du'aa isaanii walirra tuuleedha. Maaliin mangaagaa harree duuteetiin namoota 1,000 ajjeeseedha. Erga ajjeesee booddee lakkoofsa 17 irratti maal godhe jedha mangaagaa harree duutee isatti nama 1,000 ajjeesana darbateetu gateedha. Akkamittiin mangaagaa ittiin diina ofii rukutanii mo'an mangaagaa mo'icha ittiin argatan mangaagaa ittiin 1,000 ajjeesan mangaagaa harreedha akkamitti gatu? Inni garuu hin gate darbatee maaliif isarra hin jiru mangaagicharra miti hafuura Waaqayyoo irraa kan ka'e mangaagaan harree suni inni gatii hin qabne fakkaate suni hojii hojjete waan ta'eef Waaqayyo bor waan caaluu akka qabuuf isa bor Waaqayyo qopheesse sana keessa galuudhaaf bor mo'icha haaraa bor immoo ayyaana haaraa bor immoo tooftaa lola haaraa argachuudhaaf isa har'attiin mo'icha argate sanatu darbatee gate gara fuulduraatti hiixachuudhaaf yookaan immoo waan fuula keenya dura jiru qabachuudhaaf har'a isa harka keenya keessa jiru gatuutu nurra jiraata. Isa harka keenya keessa jiru. Ergasii booddee akka jedhee Phaawulos gara fuula koo duraatti immoo nan hiixadha. Nan hiixadha. Isa fuula koo dura jiru sana qabuudhaaf. Gara fuulduraatti nan hiixadha. Hiixachuun barbaachisaadha jechuudha. Hiixachuun kun maanni mul'ata ofii bal'isuudha. Mul'ata ofii. Waaqayyo kana caalaa gochuu danda'a. Waaqayyo kana caalaa hojjechuu danda'a. Sadarkaa haaraatu na eega. Ulfina haaraatu na eega jennee iddoo har'a jiru irra dhaabannee bor immoo waan kana caalu hojjechuudhaaf hiixachuu nurra jiraata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 1 fi 2 akkas jedha. 2 akka jedheetu dubbata. Waaqayyo dubartii isheen abbaa manaa qabdu caalaa dubartii isheen abbaan manaa ijoollee hin dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan godhattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin hafte ati isheen takkaa hin ciniinsifatin gammadii ililchi jedhee iddoo dunkaana kee dhaabbattus bal'isi dunkaana kee haleelii dhisi finyoo isaa dheeressi qofoo isaas jabeessi jedhetu dubbata. Waaqayyo karaa raajicha Isaayyaasitu Yerusaalemitti dubbii isaa dubbata. Dubartii itti fakkeessee dubartii ishee kam dubartii ishee abbaan manaa dhiisee sokke. Maaliif dhiisee sokke? Sababa isheen ijoollee godhachuu dadhabdeef dhiisee sokke. Yeroo dheeraa eegee dubartittiin akka isheen ijoollee godhachuu hin dandeenye yeroo mirkaneeffatutti kuni kana booddee ijoollee godhachuu hin dandeessu jedheetu dhiisee sokke. Kun kana booddee ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhee dhiisee sokke.
sagaleen waaqayyoo isheetti dubbata. Dubartii ishee abbaa manaa qabdu caalaa ankee ijoolleen hin baay'atu jedhan. Isheen amma abbaa manaa qabdu, abbaan manaa dhiise sokkeera, kun ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhe. Gara ishee dhufeetu waaqayyoo yaa dubartii nanaa jedheen, ati ishee abbaa manaa qabdu caalaa kan kee ijoolleen kee hin baay'atu jedheen. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ijoolleen kee hin baay'atu kan kee jedheen. Kanaaf iyyuu ati gammadiiti ililchi, takkaa deessee kan hin beenne, kan takkaa hin ciniinsifanne gammadi. Maal jettee gammaddi? Ijoolleen koo baay'eedha jetteetu gammaddi. Waaqayyoo ishee abbaa manaa qabdu caalaa kan koo ijoollee baay'isuudhaaf jedha jedhiiti. Baay'ina ijoollee keetii lakkaa'itii, baay'ina ijoollee keetii ilaaliiti. Gammadii ililchi jedhaan. Ishee kamiin? Ishee abbaan manaa kun ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhee dhiisee adeemeen. Kan duwwaa miti, gammachuurraa jalqaba, labsuurraa jalqaba, wanticha fudhachuurraa jalqaba. Ani kana booddee dhabduu miti, ani ijoolleen koo baay'eedha jettee gammaduurraa, ililchuurraa, utaaluurraa jalqaba. Haaleluyyaa. Kanaaf har'a waan isinitti cufame kan isinitti fakkaatu, har'a abdii kan kutattani, haala garagaraa keessa teessanii kan koo dhumeera, ani sichi gatii hin qabu, ani sichi naman ta'u kan jettani, ani sagalee misraachoon isinii qaba. Waaqayyo gammadi ililchi, kan kee gatiin kee guddaadha. Haaleluyyaa. Gammadi ililchi, ankee ijoolleen hin baay'atu. Abbaa manaa hin qabdu. Erga abbaa manaa galfattee miti, erga ijoolleen dhalachuu jalqabanii miti, etuma abbaa manaa hin qabaatin ammayyuu kan koo ijoolleen hin baay'atu jetteetu amanuu qabdi. Gadda sana keessaa kaatee awwaara ishee urgufattee wayyaa gaddaa ofirraa baaftee ijoolleen qabuusa jechaa turte sana dhiiftee boqonnaa sana cuftee amma kana booddee seenaan koo geeddarameera, maqaan koo geeddarameera, anaadha ijoollee baay'een jedhama, ijoolleen koo baay'eedha jettee labsuutu isheerra jiraata. Akka jedheen Waaqayyo ililchi, gammadi jedheen. Ergasii booddee akka jedheen iddoo dunkaana kee dhaabbattu immoo bal'isi jedheen. Ijoollee baay'eetutti gara dhufee dunkaanichatti waan ta'eef, kan kee ijoolleen baay'ee waan ta'aniif maal godhe jedheeni, iddoo dunkaana kee dhaabbattu sana bal'isi, bal'isi, dhiisi jedheen. Dhiisi hin cufin jechuusaati. Dunkaanni kee sun naqee lafatti hin waqaraminii jechuusaati. Akka borii hirra buqqisuusaa hin rakkannetti, akka borii bal'isuusaa hin rakkannetti maal godhe jedhee bal'isiiti dhiisi jedhe. Finyoosaa immoo dheeressi jedhe, haa fagaatu. Karaa baasi, karaa dhiyaasi, karaa kibbaas, karaa kaabaasi, golee arfanuunu finyoosaa haa dheeratu jedhe. Mucaan tokko iyyuu hin dhalanne, garuu finyoosaa dheeressi jedhe. Hiixachuun isa kana gaajarana, hiixachuun isa kana. Erga wantoonni mul'achuu jalqabanii miti, erga duumessi isaa argamuu jalqabee miti, erga karaan isaa saaqamuu jalqabee miti, utuma inni dhufinitu namoonni Waaqayyoodha, Waaqayyo keessatti of ilaalanii, ani ilma mootiiti, ani intala mootiiti, abbaan koo jabaadha, inni hundumaa danda'a, wanti Waaqayyoof dadhabame hin jiru jedhaniitu amantiidhaan ka'u ijoolleen Waaqayyoodha. Kanaaf mul'ata keessan bal'isa, mul'ata keessanii bal'isa. Kanaaf finyoosaa dheeressiitii dhiisi jedheen, qofoosaa immoo gadi jabeessi jedheen, akka dunkaana guddaasaa sii baachuu danda'utti. Yeroo finyoosaa dheeratu akka inni duufee gar tokkoon hin kufnetti cimsiitii dhaabi jedheen. Cimsiitii dhaabi, dunkaana bal'aa, dunkaana guddaa irra dhaabbachuu akka dandeessutti. Borii utubaa kan biraa dhaabuu akkas hin barbaachifnetti, barri kee utubaa dhaabuutti akka hin dabarretti maal godhi jedhe, cimsiitii dhaabi jedhe. Cimsiitii dhaabi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Gajjallaa isaatti akka jedha, ati gara mirgaa fi gara bitaatti hin dagaagda, sanyiin kee saba warra kaan irraa biyya hin fudhata. Mandara onee ture keessatti namoota isaas hin galfataa'edha. Ati gara bitaa fi gara mirgaatti hin dagaagda, lafa guuttaati jedhaan Waaqayyo. Sanyiin kee immoo saba warra kaan irraatu biyya fudhata. Mandara onee ture deebi'ee ijaareetu saba isaa itti galfata. Saba guddaadhaati,
saba jabaadhaati. Kanaafiyyuu bal'isi ittiin jedheen bal'isi. Waaqayyo Abrahaamiin dhufee akka jedhe gaaf tokko Abrahaami akka waan mucaa dhabeetti waan of ilaaluuf anoo dhalan qabu namni na dhaalus hin jiru namicha mana kootii hojjetu nama Eli'aazaar jedhamu kanatu nama Damaasqoo kanatu na dhaala jedhee waan dubbatuuf Waaqayyo dhufee inni sin naalu jedheen. Inni sin naalu isa jilba kee keessaa ba'utu si dhaala sanyiin kee guddaa ta'a. Sanyiin kee guddaa ta'a. Cirracha galaanaa lakkaa'uu dandeessaa urjii waaqaa si lakkaa'uu dandeessaa sanyiin kee akka urjii waaqaatiif akka cirracha galaanaa baay'ata jedheen Waaqayyo Abrahaamiin. Kanaaf Waaqayyo yeroo dhufu maqaa isaa jijjiire Abrahaamitti jijjiire Saaraatti jijjiire Waaqayyo. Abrahaam jechuun abbaa saba guddaa jechuudha. Abbaa saba guddaa. Kanaaf maqaa Waaqayyootiin waameen Abrahaam guyyaa sanaa jalqabee of waamutti kee eenyu maqaan kee yeroo jeeniin ani Abrahaamidha abbaa saba guddaatidha. Maal jaarsin maraateettiin jechuu danda'u namooti. Dhalli tokkoyyuu jalaa mul'atu mucaanni argamu hin jiru. Abrahaam garuu an abbaa saba baay'eeti an abbaa saba guddaati sanyiin koo hin lakkaa'amu Waaqayyo saba guddaana keessatti ilaalaa jira anis akka Waaqayyo ilaalutti ni ilaala. Waaqayyo dure Abrahaamiin saba guddaan si godhee biyyaa baase. Abrahaam garuu erga biyyaa ba'ee booddee dhalan qabu jedha. Waaqayyo saba guddaa Abrahaam keessatti ilaala. Abrahaam garuu akka saba akka dhalan qabnetti of ilaala ture. Ilaalcha isaa geeddaree Waaqayyo Abrahaamiin. Har'a Waaqayyo ilaalcha keessan geeddaruu barbaada. Ilaalchi keessan erga geeddaramee booddeetu Waaqayyo jireenya keessan geeddara. Ilaalcha keessan erga geeddaree booddeetu Waaqayyo jiruu keessan geeddara. Ilaalcha keessan erga geeddaree booddeetu Waaqayyo iddoo jireenya keessanii geeddara. Kanaaf firoota koo Waaqayyo gooftaan isiniin jijjiiruu waan barbaaduuf duraan dursee ilaalcha keessan geeddaruu barbaada. Abrahaam egaa maqaasaa jijjiire. Maqaasaa jijjiire. An abbaa saba guddaati. Natti fakkaatan an galgala gara urjii Waaqaa ilaalee attam baay'atu ijoolleen koo. Guyyaa immoo gara galaanaatti gadi hiqeetu cirracha galaanaa ilaalee attam baay'atu ijoolleen koo. Waan ilaalan of duraa qabaachuun firoota koo barbaachisaadha. Waan ilaalan. Kanaaf har'a Waaqayyo isa dudduuba keenya akka nuyi dhiifnu barbaada. Isa harka keessatti har'a qabannee jirrus akka nuyi gannu barbaada. Isa fuulduraatti immoo akka nuyi hiixannu barbaada Waaqayyo. Yeroo kana galma kee bira geessa itti gala kee biraan si ga'a Waaqayyo. Yeroo sana Waaqayyo waan ati argite hundumaa fidee harka kee keessa si galcha. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyo of qopheessaa kaa mul'ata keessan bal'isaa hin dhiphisinaa hin xinneessinaa. Dubartii abbaan manaa irraa du'e gara Eelsaa dhaqxeetu yaa Eelsa nama Waaqayyo abbaan manaan koo raajiidha hin du'e. Amma garuu yeroo jireenyatti jiru inni liqeeffateetu liqiin baasin du'e. Abbaan liqiidhaa dhufee ijoollee koo garbummaadhaaf fudhachuudhaaf murteesseera maal jennaanitu attam godheen si gargaararee mana kee maaltu jira jedheen. Mana ishee keessatti dhiiftee dhufte eebba. Mana ishee keessa jira ture furmaati. Mana ishee keessa jira ture falli. Isheen garuu alaa barbaacharatte. Alaa barbaacharatte. Mana kee keessatti hafee mana kee keessa maal turaannaan mana koo keessa maal turaa dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Zayitii xinnoo tokko malee mana koo keessa homaa hin jiru jetti. Zayitii xinnoo tokko malee. Isuma dhaqeedheen isuma dhaqi qodaa gaanii gurguddaa isaa ergifadhu olloota kee bira dhaqiitii jedheen. Dubartii liqeeffattee liqii baasuu dadhabde. Abbaan manaa ishee liqeeffatee utuu liqiin baasin kan du'e maaltu deebi'ee qodaa ergisaa jettanii yaaddu. Waaqayyo deebi'ee simboo haaraa kenneef maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mandara sana keessatti liqii baasuu dadhabuudhaan beekamteetti. Haa ta'uyyuu malee amma immoo gaanii duwwaa dhaqee ergifadhu jedheen Waaqayyo. Liqiidhaan cabsa Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akka jedhe namni Waaqayyo hin yersin immoo jedheen hin yersin immoo hin yersin. Baay'isiitii ergifadhu jedheen hin xinneessin jedheen. Ati ergifattee balbala see cufattee isheen zayitii xinnoo sana fuuteetu qodaa isa gaanii isa duwwaatti natti gaaniin gurguddaadha. Qodaan zayitii harka ishee keessa garuu xinnoodha. Waan xinnoo keessaatu Waaqayyo waan guddaa baasa. Har'a xinnoo kan isinitti fakkaatu xinnoo keessan keessaatu Waaqayyo waan guddaa baasa. Haleluuyaa. Xinnoo keessaniin Waaqayyo waan guddaa godha. Ilmi ishee inni tokko isa guutee jalaa fuudhee kaa'a. Ilmi ishee inni tokko immoo isa duwwaa fuudheetu ishee dura kaa'a.
isheen immoo xinnoosee zayitii xinnoosee fuuteetti natti maaltu sadan isaaniitiif balbala hojiitu baname dhumarratti qodaa duwwaa fidii gaafa isheen jettu hinnume qodaa duwwaan jedhe hinnume qodaa duwwaan jedhe ilmi ishee iseetu yerse malee yaadi waaqayyoo ishee irratti bal'aaf guddaa ture nama waaqayyoo irraa bal'isi galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u hin kadhanna afuura kana keessatti eenyeetu waaqayyoon kadhanna namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu keessanitti fudhanne yoo jiraattanii carraan isinii kenna akka isin wajjin kadhattaniif kanaaf iddoo jirtanitti kadhata kana kadhadhaa yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u har'a sagalee kee waan nutti dubbatteef ulfaadhu gara kee dhufeera cubbuu koo naa dhiisi maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti caafi diina seexana biyya lafaa foon ganeera kana booddee mucaa keen taana simadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen namoonni kadhata kana wajjin kadhattanii Yesuusin hin beekne gara waldaa naannoo keessanii dhaqaatii itti of kennaa akka gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattan itti himaa isaan immoo waan isin gootan isin itti himu waaqayyo hunduma keessan eebbisu torbanarraa sagantaa wal fakkaatuun deebinee wal agarra nagaa waaqayyoon jiraadhaa